Daawwattoota keenya kunoo dabaa qulloo hojjetame as ga'ee jira jechuudha. As ga'ee jira irbaanni qophii. Jarjarun ko mali ronke uniga Tole ashamar kafuune kabajamtoota daawwattoota sabboontu channel jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti guyyaa har'aa waan an hojjedhu ilaala dabaaqula bitee jira jechuudha. Dabaaqula kana damureera. Dabaaqula hojjechuutu jira mee dabaaqula kana haala kamiin akkan hojjedhu walumaan ilaallu jechuudha. Daawwannu walumaani dabaaqula bitee jira jechuudha. Dabaaqula kana yeroo hojjedhu dhugaa dubbachuudhaaf of jajuu otoo hin ta'in baay'ee jaallatu jechuudha. Mana kana keessatti baay'ee tokko na ajaa'ibsiifatu jechuudha. Haala kamiin akkan hojjedhu isin agarsiisa. Shunkurtii adiidha, shunkurtii diimaadha, timaatimii firee sadii wayittan godhadha. Timaatimiin gaariidha. Abeet bi oko biko kana shunkurtii adiinis baay'ee barbaachisa. Isa kana isin agarsiisa jechuudha akka hojjedhu na duukaa bu'a. Jabata dabaaqula hojjechuuti jira. Akkuma dura isin ibse dabaaqula haala kamiin akka hojjetamu isiniif hima. Akkasittiin quncee isaarraa fuudhaneetu muruu jechuudha shamarrooche. Waan quncee isaarraa funaaneef akkasumatti itti naqa jechuudha. Amma quncee otoo qabaate dafee bilchaatu garuu amma waan bilchaatuuf keessaa mul'atu sirriitti bilchaata jechuudha. Akkasuma godhee dhiisuudhaaf akkasittiin jechuudha. Shunkurtii mureera, shunkurtii adii sammaa sinu fuulduratti namura jechuudha. Akkaataa hojjedhu otoon tokkollee nambisin isin agarsiisa. Koomentii jalatti argee ture dabaaqula akka hojjettu natti agarsiisi. Koomentii jalatti jedhamee argee ture. Kunoo obboleettiin akkasnaan jette daawwachuu dandeessa. Timaatimii baay'een baay'isa jechuudhaani. Timaatimiin hin mi'eessa. Garuu quncee isaarraa quncisaa yeroo ittiin hojjettan jechuudha. Barbarree sitti baay'isu itti sinxinneessu xiqqeesse maankaa tokkotti godha jechuudha. Duratti allichaa san hojjedha garuu mi'a baay'ee tokko barbarree dhumaan xiqqoo isheesti baay'ee bareeda lacha nuti hojjedha garuu akkasittiin jechuudha. Kana fakkaata
bakka akkasitti mureera jechuudha. Kun amma egaa muruun sangaa jechuudha. Kana fakkaata akkasittiin kunoo shunkurtii illee distiitti naqadhee jira jechuudha. Akkuma argitan kana jechuudha. Akkuma argitan distiitti naqadhee jira irra kaawufanii na duukaa bu'aa na hordofaan isiniin jechuu barbaada. Dabaaqullee haala kamiin akka mi'aawu haala kamiin akka hojjetamee mi'aawu isiniin agarsiisa. Na duukaa bu'aa. Okay. Sanatti hingalle lakki keessatti alatti malee zayitii talbaati. Ishi nagaa na bulaa ishi. Ameen ameen ishi. Kunoo daawwattoota keenya qolaallee shunkurtii bilcheessee miicceetti naquutti jira. Kana fakkaata. Abiddi isaas baay'ee tolee jira. Maandaja akkuma hojjechaa jira jechuudha. Akkuma argitan kana zayitiin kun immoo maal akka ta'e beektu zayitii talbaati jechuudha. Zayitii talbaa baay'ee waxii mi'eessa. Baay'ee tokko namatti tola. Zayitii talbaa namatti tola jechuudha. An baay'een jaalladha. Foolii isaatu baay'een jaalladha. Inni sun yoo akkuma beektan egaa dhabameera gabaarra. Amma qoo'ee gaa jedheetaniin kan talbaa bitadhe jechuudha. Kan nuugii gimmash kan nuugii leetira 5 isa kana leetira 5 bitadhe jechuudha. Kan nuugii fi kani maqaan isaa nuugiidhaa fi talbaa bitadhe jechuudha. Isin agarsiisuu nan danda'a. Inna bayeessa nageenyaafu naguma ofiitiifu nyaata keessa gaariidha namatti tola jechuudha. Inna kana fakkaata. Akkuma argitan kuno amma kun innaa bilchaatee timaatimii gubbaan itti naqa jechuudha. Timaatimii fi shunkurtii adii gubbaan itti naqa jechuudha. Waliin haa turru daawwadhaa akkamitti akkana bilcheessu jechuudha. Walumaan haa turruun isiniin jechuu barbaada. Daawwadhaa walumaan. Daawwattoota keenya kunoo kanatti jira. Dabaaqullee ani hojjechaa tures akkanatti jira. Ganaa shunkurtii adii itti naqaa ganaa bilchaata jechuudha. Kanarra qaqqabee jira akkuma argitan. Kasalaan hojjechaa jira kunoo. Kana fakkaata. Kunoo akkuma argitan dabaaqullee ga'uutti jira. Amma timaatimiitti naquufanii xabbaseera sirriitti xabbafame jechuudha. Kunoo timaatimii akkuma argitan naquutti jira. Kunoo kanammoo naa xabbafame xiqqooshii barbarree nan dhiise jechuudha. Halliccaa'uma haa ta'u jedheetaniini halliccaa isaatu mi'aasi. Halliccaa isaa jaallatu mana kanatti jechuudha. Barbarree beekuman dhiise. Dhadhaan itti nam'achuudha. Dhadhaan baay'ee tokko mi'eessa jechuudha. Dhadhaa itti godha yoo dhadhaa qabaattanii warri dhadhaa qabdanii warri biyya arabaa jirtan immoo dhadhaan hin argattanii. Akkasumatti shoorbaa isaatu hojjettu jechuudha. Achitti beekamaadha. Shoorbaa isaatu hojjettu. Garuu akkasittiin haala kanaan timaatimii faana xabbastan hin mi'aa jechuudha. Ruuzii faana illee nyaachuudha. Bitaaminii baay'ee of keessaa qaba dabaaqullee jechuudha. Akkasiin siniin jedha dhumarratti immoo wal argina. Jabaadhaa. Biddeen tolchaan jira jechuudha. Daawwattoota keenya kunoo waxii kana fakkaata. Hin bulbulamne xixiqqeessee waan mureefi timaatimii wajjin beessuma. Walittuu naman kennisiisu jechuudha. Dhadhaan natti namne gaa jira soogiddatti namne shunkurtii adiitti naqeera. Ijaa dhiyeeffanii eenyu ta'e jechuudha. Garuu gaafa biraa siraataan seeraan isin agarsiisa jechuudha. Amma ijaa dhiyeeffin xiqqoo eenyu ta'e jechuudha. Gayeetu jira. Qaaraallee itti naqeera. Alliccaadha baay'ee tokko mi'a. Kun akkuma argitan kana gayeetu jira. Nyaachuutti jira. Koottaa nyaadhaa.
maraqii beekumanitti godhachuudha bishaan xiqqoo akka biddeen laaffisa. Daawwattoota keenya kunoo dabaaqulli hojjetame as ga'ee jira jechuudha. As ga'ee jira irbaanni qophaa'ee jira kottaatii nyaadhaa. Kottaatii nyaadhaa asiniin jechuu barbaanna. Kunoo dabaaqulli as ga'ee jira. Kottaa nyaadhaa nyaannu irbaata asiniin jechuu barbaanna. Dabaaqulli hojjechaa oolle kunoo biddeen tolchaa oolle asiniin jechuu barbaanna. Abbaa biiftu. Nyaachuu qophooftanii namni qaama isaanii itti maame nama. Ayyee kabajamtoota daawwattoota keenya akkam jirtu nagaa keessanii nageenyi baraadhaa. Kan nyaannu dhadhaadhaa jedhee jirra jirtu akkamii irbaanni hunduu guutuudha. Maddeen keenya guutuudha. Kottaatti dhiyaadha dabaaqulaa. Dabaaqulaa. Duratti hin jaalattu ture miti? Jaalattaa? Uumaan jaaladha duratti. Akka biree mana kanatti naa hojjetame. Bareeda. Mana kanatti naa hojjetame. Baay'ee namatti tola. Kanaaf baay'ee na tola. Nyaata madaalamaadha baay'ee gaarii. Timaatimiin illee jira kottaa nyaadhaa isiniin jenna. Kottaa wajjinaa nyaanna. Amma dabaaqula. Taa'e. Inistee. Nyaadhaa. Jarjarun ko mali rom ke uniga